فارساف تميجال كرسي أفري أمة البارتي بيواتي وردي بيسات تصدر لكن إنسان نسا مندرا واتي وكمن جيسو تنكجرا مندرا تينسي لجوه فت أبا شيء كل لفتودا واتي شيء كيسوان يوفن سجود واتي يوغن يفتي شيء نركا سمني لفرا एक कमनी वचो मोतुमोन सुसोचो भागयो सगरे सान नगेसिसा लफ्स कुंबागती भागयो उतानो जिंजरा भागयो निकलियाई को भी दो केन्या भागयो निकलियाई को भी दो केन्या फारसा कुनी कनी निजक कबू वाकयो सबसाती अर्गम साथी गरगार सब साथी तब एक दूसरे सब साथी तब अब कभी सब साथी खेलने जो खरीदी बेचते कुताले कबार के रोड पिबत्तनी वाकई कुछ कोलू इत्तिगंडा इंदु नकेन्या इंदिरा के सत्ती गरगारा मुतउसा बेकमेरा जे वाकईयो सबक कुगरे वमसा बिया बाकी फिल्मो अबो आंगोसा कनिमिति मुल्लिसे सब मंडला वाकईयो कांकुनी इस गलते फोचुरा इस जजचुरा इस लकबुरा सबक टवरता अबुतुरनी नम्बी वाकईयो कंगलते फोच सबक गलते फोच सबबती जजतम सबबती वाकईयो लोरतम कावा इसानी जी खबूसानी तरह मेरा पतनी वाकईयो निरोसान गलते पतन अर्गे सबब सानी गलते पतनी अर्गम वाकईयो जेने सानी के सत्तर गनी एक दूसरा वाकईयो जेने सानी के सत्तर गनी जागना अजरमा वाकईयो जेने सानी के सत्ती अर्गनी वाकईयो दुकान कुनी मंदिरा वाकईयो जेने वामा यरोजन मंदिरा वाकईयो जेचुन सभा वाकईयो जेचुन वाकईयो फुलच्चु साथी वाकईयो फुलच्चु साथी अनि इसिन सभा वाकईयो मंदिरा वाकईयो जोड़े वाकईयो थाने वामने वाकईयो निकलिया को भी जाओ के चुड़ा हुआ वाकईयो निकलिया को जाओ के चुड़ा लियो हुआ मकान किया को चढ़ुनी वाकईयो अगला सबसा चालत खनिमिति मूल्य से मकान किया को चढ़ुनी वाकईयो सबसा कजान चालत चुड़ुआ भी अगला सबसा फाल खनिमिति मूल्य से एका मंदरा वाकईयो ये रोज aku masih depan मंदरा वाकईयो सब वाकईयो थी aku मंजे यरो मंदरा वाकईयो ये बरो सब वाकईयो हाल के जवान मरसा हाल निके से यरो सदा
Lagni bishaanii saba waaqayyoo gammachiisu mallattoon isaa maali? Lagni bishaanii waaqayyotti gammadu saba isaa keessaa akkamitti mul'ata? Mallattoon isaa eebbaaf gargaarsa waaqayyootiin irraan mul'ata. Deebifamee haadhafamuudhaan irraan mul'ata. Afuurri waaqayyoo keessa keenya jiru mallattoon isaa eebbaan jireenya keenya mana kanaa keessa nu dhaaba. Deebifamnee haadhafamuudhaan mana isaa keessa nu dhaaba. Lagni bishaanii kun jireenya kan of keessaa qabudha. Lagni bishaanii kun nyaataa fi dhugaatii hafuuraa of keessaa qaba. Lagni bishaanii kun araara waaqayyoo of keessaa qaba. Eebba waaqayyoo of keessaa qaba. Lagni bishaanii kun dhugaa isa fayyisu, dhugaa jireenyaa isa ta'e, dhugaa dubbii waaqayyoo of keessaa qaba. Egaa eegumsiif araarri waaqayyoo yeroo hundumaa nama hundumaa hanga dhiisame. Eegumsiif araarri waaqayyoo hunduma keenyaaf hanga dhiisame. Jara namni baay'ee gooftaatti gargaammadaa beekamti. Eegumsiif araarri waaqayyoo jabina keenyaan hin dhaabbanne miti. Jabina keenyaan gargaarsi nuuf godhame miti. Jabina keenyaan milkoofne miti. Jabina keenyaan kan saaqaane miti. Araara isaatiin kan saaqaane. Araara isaatiin kan saaqaate. Araara isaatiin kan jireenya saaqaate. Araarri waaqayyoo kun yeroo hundumaa haaraa sagalee waaqayyoo. Faarfannaa boqonnaa 3:22 irratti dubbii waaqayyoo akkas jedha. Araarri waaqayyoo nu bu'aa hin qabne. Gaarummaan isaa irraan kan ka'e badiisa keessaa baraaramu. Araarri isaa ganama haareffamu. Araarri isaa kun badiisa irraa nu eega. Anda dhabbiin qabu. Ani hin qabu. Kanaafuu waaqayyo na eega. Kanaafuu waaqayyo mana isaa keessa na dhaaba. Kanaafuu naaf ta'e. Kanaafuu naaf milkaa'e waan ittiin jennu tokkollee. Araara waaqayyo irraa kan ka'e badiisa irraa eegamne. Araara waaqayyo irraa kan ka'e ijoollee waaqayyoo taanee waamamne. Araara waaqayyo irraa kan ka'e nama ayyaanni waaqayyo irra buufate. Jireenyi keenya immoo iddoo aarsaa ta'e luboota mana qulqullummaa taanee waamamne. Egaa ayyaanni badiisa irraa nu baraare maaliif? Maaliif ayyaana kanaaf baraaramne? Maaliif ayyaanni kun nuuf ta'e? Sababiin isaa waaqayyo waan nu wajjin ta'eef. Sababiin isaa lola keenya waan nu loleef. Sababiin isaa jaalallee fi amanamummaan isaa waan nu wajjin jiruuf. Kanaafuu badiisa irraa dhoofne. Kanaafuu badiisa irraa eegamne. Kanaafuu dhagaatti baanee ganne. Waaqayyo nu wajjin jira. Sabni waaqayyo nu wajjin jira. Mee sabni waaqayyo na wajjin jira jedhame. Egaa burqituun bishaanii kun mana qulqullummaa waaqayyoo keessaa mallattoo bishaan jireenyaa ta'ee saba waaqayyoo irraa kan inni mul'atuuf sababii waaqayyo saba isaa wajjin jiruuf. Ayyaanni fi araarri waaqayyoo waan keessa keenya jiruuf badiisa jennee waan waamnu hundumaa keessaa eegamne. Rakkinni jiru miti. Rakkinni jira. Hir'uun jiru miti. Hir'uun jira. Yaaddoon jiru miti. Yaaddoon jira. Duwwaan jiru miti. Duwwaan jira. Garuu inni kun humna waaqayyoo gararraati. Waaqayyo nu wajjin sababii jiru. Gargaarsi gaggeessaa waaqayyoo waan nu wajjin jiru. Wantoota nutti dhufa jennee sodaan hundumaa keessatti itti gaafatamaan isaa waaqayyo. Egaa ayyaanni araarri waaqayyoo kun jireenya keenya keessaa yeroo namni har'a ayyaanni
lakkoofsa torbaaf saddeeti dubbiin waaqayyoo akkas jedha. Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa torbaaf saddeeti. Garuu namni ana waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennaa gammadu. Namni akkasii akka muka yaa bishaan qarqara dhaabame hidda isaa gara bishaaniitti yaabatutti. Mukichi yommuu dhufu hin sodaatu. Ameen. Yeroo hundaan lalisaa. Ameen. Caamsaan isa hin yaaddessu. Yeroo yerootti si jangolata. Akeekiif kaayyoon waaqayyo. Akeekiif sagantaan waaqayyo. Sabni waaqayyo sodaaf. 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 Hirruu malee akka jiraatu fedha waaqayyo. Nagaaf tasgabbiidhaan akka jiraatu fedha waaqayyo. Haa ta'u malee seexan jireenya namaa yeroo dhufee miidhuu barbaadu kan nu ittiin keessa darbin ayyaana waaqayyoo kanaan. Ayyaana waaqayyoo kanaan. Sabni Israa'el harka diinota isaanii keessaa ba'anii birmadummaadhaan jiraachuudhaaf hawwiidhaaf eeguu tokko qabu turan. Hawwiin eeguun isaanii kun kan inni raawwatu yoo waaqayyo warra dadhabaniif inaaffaadhaan ka'e akka ta'e duwwaadha. Waaqayyo saba isaa yeroo gargaaruudhaaf ka'u inaaffaa waaqummaa isaatiin ka'a. Waaqayyo wajjin jira yeroo jennu warra dadhabaniif inaaffaa waaqummaa isaatiin saba isaatiin ka'a jechuu keenya. Sabni Israa'el kana beeku. Waan keessa jiru keessaa ba'uudhaaf. Hirruu keessa jiru keessaa ba'uudhaaf. Waan isa fudhate keessaa ba'uudhaaf. Biyya abdachiisa bira ga'uudhaaf yoo waaqayyo warra dadhabootaaf jedhee inaaffaadhaan ka'e duwwaa akka ta'e beeku. Har'a waaqayyo jireenya keenya keessatti inaaffaadhaan yeroo inni ka'e jedhu mootonni akka bu'anitti nafan. Waaqayyo waaqummaa isaa isaan irratti mul'isa. Kanaaf sagaleen waaqayyoo faarsaanii 14 lakkoofsa 7 akkas jedha. Faarsaa 14 lakkoofsa 7 akkas jedha. Xiyoon keessaa Israa'eliif furiin dhutuma ba'ee yeroo waaqayyo saba isaatiif adda kennuuf Yaaqoobii burraaqa Israa'elis hin gammadu. Rakkina isaaniitiif yeroo furmaanni isaaf kennamu waaqayyo isaanii wajjin ta'uu isaa yeroo isaanii mul'isu hin gammadu hin burraaqu. Burraaquun mallattoo gammachuu. Burraaquun mallattoo waaqayyo naa wajjin jira jedhee waan waaqayyo isaaf godhe karaa ittiin namni mul'ifatu. Egaa Yaaqoobii yeroo waaqayyo isa yaadate sabni Israa'el yeroo waaqayyo isa yaadate sabni Israa'el yeroo waaqayyo gara yaadaaf proposaalti isa geesse akka inni burraaqu akka inni gammadu sagalee waaqayyo akka dubbate har'a simbuu kee duwwaa kee gaafa guutu waaqayyo gammachuudhaan si guutu. Waaqayyo gammachuudhaan nu guutu. Waaqayyo gammachuudhaan nu guutu. Kadhannaa kana gargaarsaa fi fayyisuu waaqayyoo hubachuudhaan faarfatu turan. Gargaarsa waaqayyo isaaniif godhu. Eegumsa waaqayyo isaaniif godhu. Biyya kamuu isaanii sana bira ga'uudhaaf yaadaaf akeeka waaqayyo isaaniif gochuuf jiru yaadataniitiyyuu Yaaqoobii hin burraaqa Israa'elis immoo hin gammade jedhaniitiyyuu fuula waaqayyo biratti sagalee kana dhageessisu. Sababni isaan kana jedhanii boojuu keessa jiru. Biyyaaf haala isaanii dhabanii qabna kan jedhan dhabanii dhiphinni isaan keessa jiran boo'icha bira darbuu ni jedha. Waaqayyo garuu gaaf tokko gara isaaniif baqateetti baatuuf akka jiru beeku turan. Yeroo seera ba'uu boqonnaa 14 yaada isaanii isinitti dubbadha. Sabni kun Israa'elin gadhiisanii Fariyoon irraa ba'anii yeroo deeman Fariyoon waan tokko yaada ture.
waaqayyo nuusaanii nu qabaata jiru malee isaanii wajjin jiru har'a saba waaqayyo waan waaqayyo ganama sii kadhate waan waaqayyo sitti dubbate kakuu waaqayyo siif gale karaa geessee dhimmatti deebi'uu qabu yaadii akeekni waaqayyo si wajjin jira yaadii akeekni waaqayyo si wajjin jira diinni yaadni akeekni waaqayyo irraa raawwatu yoo jedhe waaqayyo akeeka isaa irraa raawwata jedhana waaqayyo akeeka isaa irraa raawwata jedhana waaqayyo akeeka isaa irraa raawwata jedhana waaqayyo akeeka isaa irraa raawwata Fariyoon akkas jedhe malee waaqayyo akkas hin jedhe karaan gadi deemanu salphaa miti jabaa bu'aa bahii qaba yeroo Museen dhibee Museenis abboomamee ka'e Museenis karaan kun bu'aa bahii qabu jedhee iyyaane garuu waaqayyoof abboomamee ture Museen yeroo waaqayyoof abboomamee ka'e waaqayyo saba kana wajjin akka jiru beekate waaqayyo kan inni kana godheefi Fariyoonitti waaqummaa isaa mul'isuudhaaf Israa'elitti immoo humna isaa mul'isuudhaaf waaqayyo diinota keenyatti waaqummaa isaa mul'iseeti nutti immoo humna isaa mul'isu waaqayyo dhimma keenya hiikee humna isaa nutti haa mul'isu waaqayyo nu wajjin ta'ee humna isaa nutti haa mul'isu waaqayyo daandii keenya qajeelchee humna isaa nutti haa mul'isu waaqayyo nu waa keenya buutee humna isaa nutti haa mul'isu waaqayyo kana karoorri isaa Fariyoonitti waaqummaa isaa mul'isu saba Israa'elitti humna isaa mul'isu maqaan waaqayyo haa eebbifamu egaa karaan kun yeroo deemu amma yawwanaatti waaqayyo isaanii wajjin hin jiru karaan kun yeroo deemu bu'aa bahii qabaachuu isaarraan kan ka'e beelaa dheebuu qabaachuu isaarraan kan ka'e bu'aa bahii qabaachuu isaarraan kan ka'e sabni kamuu kun sodaatee raafame sodaa isaanii kana ibsachuudhaaf dubbiin waaqayyoo gara waaqayyootti iyyanii gara waaqayyootti iyyuun furmaata gara waaqayyootti iyyuun nuun nama wajjin ta'uu isaa akka nu mul'isuuf gara waaqayyootti iyyuun gargaarsa barbaacha isaanis gara waaqayyootti iyyanii dubbiin waaqayyoo gara waaqayyootti iyyuu isaanii dhumaani Musee komatan maaliif lafa onaa kanatti nu fiddee jedhe saba waaqayyootti iyyaa barambaa dhageessaniitu sabni Israa'el waaqayyootti iyyaa barambaa yeroo yakkuudhaaf iyyan haalleluuyaa saba waaqayyoo yeroo yakkuudhaaf iyyina waaqayyoo furmaata ni deebisa iyyaa barambaane gaafa tokko wanti geeddaramu jira gaafa tokko wanti jijjiiramu jira haalleluuyaa beelli kaleessaa raaffatamuu jira hedduun kaleessaa raaffatamuu jira har'a garuu iyya isaan iyya yeroo xinnooti iyyaa kan jirtu waaqayyo isinii wajjin jira furmaati dhufaale ija jabaatee isinitti dubbadha waan ittiin waaqayyoon kadhattan waan ittiin waaqayyoon yaadatan waaqayyo ariifatee isinitti adeemaa jira ameen waaqayyo ariifatee isinitti adeemaa jira obboleettii koo waaqayyo ariifatee isinitti adeemaa jira saba waaqayyo ariifatee isinitti adeemaa jira waaqayyo ariifatee isinitti adeemaa jira akkamitti akka inni dhufeettiin waaqummaa isaa sii mul'isuuf beeku garuu waaqayyo ariifatee isinitti adeemaa jira waaqayyo karaa Museetiin isaaniin jajjabeessuuf jedhee komee isaanii kanaaf deebii kennuuf jedhee akka isaan jabaatanii dhaabbataniif jedhee akka isaan gara yaada waaqayyoon ga'aniif jedhee sagaleetti dubbate haalleluuyaa warra Gibxii kanaan argitan dhabee lammaffaa beekanii akkanatti argitan jecha akkanatti argitanii jedhu waan
dorsi de bifa sa ke tara echo wan ti dorsi de akare si dorsi de ta si tora abada echo wan ti kare sa dukana si dorsi se bifa ke sa abada echo dukana sa ke zanta ba mo hatti ba echo kana ba bandere wa rajim ki wa ki kamka lamma qali bi kadar ki thani hisalatina jawada
ifatu jira diinni yeroo dhufe sodaachisaa dhufe qaqawweessaa dhufe akka waaqayyo gubbaa laalaa jiru beekun akka waaqayyo irratti hojjetaa jiru beekun waaqayyo gaafa hojjetu diinota keenya akka isaan lammata deebi'anii ka'anitti iyyuu deebii kenna. Jal'ootaaf waaqayyo yeroo deebii kennu akka isaan lammata mataa walitti qabannetti deebii kenna. Har'a yaadamatti keessa jirtu akka dhuunfaatti akka sabaatti waaqayyo akka lammata diinni ol hin jennetti deebii kennaaf. Waaqayyo duwwaan deebii ta'a. Har'a deebii kan barbaadan baay'eetu jiru. Nama baay'een argaa yeroo mafuroo waaqayyo keessa ta'e waaqayyo deebii kennuudhaan isinitti adeemaa jira. Waaqayyo furmaataan isinitti adeemaa jira. Waaqayyo qoyikuudhaan isinitti adeemaa jira. Jajjabni kutannaa qabuun nuti dubbachaa jirtan jirtu. Bara gargar lakkooftanii, bara waaqeffatan lakkooftanii, bara amantan lakkooftanii, beerree waaqayyo kan jechaa jirtan jirtu. Isin doriifate malee waaqayyo naan ifan. Isin doriifate malee waaqayyo naan ifan. Ilaa sabanan isin doriifate malee waaqayyo naan ifan. Hojii booddee waaqayyo eebba isaanii haaressuudhaan gara kakuu yaada isaanii akka isaanii galcheeyyuu dubbii waaqayyo dubbata. Har'aa saba waaqayyo maalirratti waaqayyo naa wajjin ta'uusaa barbaada warra jettan. Waaqayyo naa wajjin ta'uusaa waaqayyo isinii wajjin ta'uusaa lallabarra darba. Waaqayyo isinii wajjin ta'uusaa kadhannaa keessa darba. Waaqayyo isinii wajjin ta'uusaa sasin waaqayyo jiraattan gararraarra darba. Maaliif layyuu ta'e waan fedhe keessa iyyuu jiraatu haala kamitti iyyuu marfami. Haaleluyyaa waaqayyo nu wajjin jira. Waaqayyo gooftaan machaa nu wajjin jira. Waaqayyo kan Yaaqoobi deewoo keenya. Waaqayyo gooftaan machaa jira saba waaqayyo. Maali basaan goraatti jira. Waaqayyo gooftaan na wajjin jira. Waaqayyo gooftaan machaa na wajjin jira. Waaqayyo kan Yaaqoobi deewoo kooti. Waaqayyo si wajjin ta'ee jennaan. Waaqayyo deewoo si ta'ee jennaan. Harka rukuttaa mafiraa waan ta'usi. Waaqayyo si wajjin haata. Waaqayyo si wajjin haata.
saba Israa'eliin mootuusaa isaaf deebise. Waaquma jiraataan kaleessa waaquma kaleessa tuna mali fudhate ergama keemmoo waaquma waaqessu waaquma immoo waaqessaa amma dubbatu jireenya jiraatu kanatti si wajjin jira isa uffatiin. Inni lammaffaa ulee akka musee tureessi akkuma ulee sakaanii ulee akkuma ulee sakaanii ulee jatta kan isa qabu dibataa fayyaa waaqayyoo nama akka jiru akka jira ulichi dhageessaniitu ulichi akka adda isa godhu nama dibataa fi ayyaanni waaqayyoo akka jiru akka jira ulichi. Inni sadaffaan ergaa Museen saba kanatti dubbataa karaa sabni kun deemsise Museen waan addaa isaan irratti godhe haala addaatiin immoo isaanitti mul'ate. Museen waaqayyo immoo laphee saba sanaa bane. Museen waaqayyo fabboomame akka gaggeessaatti sabni waaqayyo immoo isa Museen jedhe dhaga'e. Har'a waan nageenyu baay'een isaa waan nu jajjabeessu fakkaatee nutti mul'ata. Garuu wanti nu dhageenyu hundumti isaa waan gara yaada waaqayyootti nu geessu. Waan akeeka waaqayyoo galagaluuf qabu bira nu geessisu. Obboleettii koo obboleessa koo waaqayyo si wajjin ta'uusaa ergamoota addaarraatiyyuu jecha eegaa jirta. Akka sabaatti immoo fagoodhaatiyyuu gaggeene ergaa waaqayyoo yookiin gaggeessaa waaqayyoo yookiin gargaarsa waaqayyoo eegaa jirta. Waaqayyo waan ati ta'aa jirtu argaa jira. Waan ati ta'uuf jirtus beeka. Kanaaf saba kana laphee isaanii banee Museenis immoo waan waaqayyo itti dubbate hundumaa itti dubbate. Amma wanti isaan jedhaniin hada dabsiisu iyyuu malee mogolee saabuus iyyuu malee ammayyuu akeekni yaada Musee sabni isaa dubbii waaqayyoon akka dhaabbataniyyuu gorsa ture. Waaqayyos immoo isaa wajjin ture. Har'a galgala saba waaqayyoo naa wajjin akka ta'u waaqayyo naa wajjin ta'uu isaanii beeku warri galtan. Gaggeessaa waaqayyo naa wajjin ta'uu isaanii beeku. Akeekni waaqayyo naaf raawwachuu isaanii beeku. Fedhii waaqayyo naaf raawwachuu isaanii beeku. Akkasumatti garuu waaqayyo ni waaqessaa warra jettani. Sodaa isin keessa jirtan keessaa kan isin baasaa jiru waaqayyo. Yaaddoo isin qabdan keessatti kan isin jajjabeessaa jiru waaqayyo. Karaa adda keessatti kanatu sirrii dhalee kan isin gaggeessaa jiru waaqayyo. Gaayyaansi waaqayyo si wajjin jira. Waaqayyo si wajjin jira. Hin beeku jedhinaa waaqayyo si wajjin jira. Nama wajjin ta'uu waaqayyo mul'ata dubbatamu gararraa. Nama wajjin ta'uu waaqayyo lallaba namatti dubbatamu gararraa. Waaqayyo si wajjin ta'u malee mul'atu maaliti? Waaqayyo nama wajjin ta'u malee lallabni maaliti? Waaqayyo wajjin ta'ee deebii keenya nu kenna. Egaa Isaayyaas 40
tokko lakkoofsa 10 dubbifannee kadhanna. Lakkoofsa 41 boqonnaa 41 lakkoofsi 10 dubbiin Waaqayyoo akkas jedhe. Isaayyaas 41 lakkoofsi 10 akkas jedhe. Egaa ani si wajjin waan jiru hin sodaatin. Ergaa kana erga dubbisee booddee Waaqayyoo sagalee kana naa kenna. Saba Waaqayyoo gamiidhaan na dhaggeeffadhaa. Egaa ani si wajjin waan jiru hin sodaatin. Ani Waaqayyoo keetii hin ta'in. Ani sin jabeessa. Ani sin gargaarasi. Irree qajeelummaa koo isa mirgaatiin oon sin qaba. Hin kadhanne.